dura jira hojii baay'ee maal sifaatiitiin jiru ni reekaan birrii nama. Isayyuu deemanii itti galmaa'uu hin danda'amu. Waaqayyo si eebbisa harka kee ol kaasi utaalii fudhadhu naan sabni keenya kana jaallata. Kun soomta makiinaa bitta qulfii sitti kennama. Inni wachi kaattiidhaan qulfiin itti kennama namni hin jedhamu qulfiin itti kennama. Hojjennee qulfii makiinaas malas hojjennee arganna. Namni baay'ee raajota akka buchullaa saree waa jala buusu jechuudha. Amma saree kee nyaattee yookaan ganarraa fudhattee waan ta'eef waa jala buusta. Achi galee waldaa wayii banaa poostera wayii hojjetaa akkas godhaa. Maatii qabataa mataa. Mataa jedhuu danda'u warri mataa hin qabne egaa jiru namoota tokko. Suuraa eeggadhaa jedhu meeraan itti sobduun kun warra kamidha? Sobduu qofaa jechuu hin dandeenye. Namoota sobduun faarfattoota sobduun jiru. Raajota sobduu akkaataa nuti itti beekuu dandeenyu inni guddaan wangeela sirrii lallaba. Wangeela sirrii lallaba. Amantoota sobduu immoo kana ittiin beektu wangeela sirrii ta'anii barachuu hin danda'an. Amma itti dhufaa jira namoota baay'ee waliin achitti waldaa jedhanii namoonni baay'ee waldaa kaasanii kaa'aa jiru. Gidduuma kanatti jechuudha waa baay'ee ilaalte waldaan tokko achitti dhaabbatti ji'a lama booda haaleluyyaa minaan wantoota tokko namootatti kakaasanii dhiisanii jiru. Argite daldala deema nama hojjeta. Daldala deema hojjeta. Maqaa waaqayyootiin sabas hin arrabsiisinaa waaqayyoonis hin argeen yaa maana kee ana keessaa tafee gargaarummaa kee mi'eeffadheen argeen yaa maana kee ana keessaa tafee gargaarummaa kee. Harka fuunee shamaa akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii keessummaa keenyaadha. Egaa har'a keessummaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ani Sablee Alamuuti. Turtii gaarii. Hayyee keessummaa keenyaa baga nagaan dhuftanii. Mee Israa'el qabna maqaan keenya. Amma gaan kiyya guutuu jira. Guutuun eessatti dhalatee fi guddatee? Kan inni guddate godina Oromoo magaalaa Daduu jedhamtu jira. Achitti guddate. Mee hojiidhaan maalirra jirta? Hojiidhaan hojii gurgurtaa jiraasutti. Mee haa ta'u? Ani maqaan koo Amaan Fayyiraa jedhama. Kan itti dhaladhe immoo godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Mugii jedhama. Hojii kiyya immoo hojii dhuunfaatii faarfannasii kan tajaajiltusi. Egaa faarfattu mee waa'ee faarsaatii wal qabsiisee gaaffii tokko si gaafadha. Amma yeroo kana faarsaa bobboosuunis argaa jirtu. Sirbatee faarsaa ta'ee walii isaa nu galaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf immoo faarsaa dhiyeenya bee faarsaa Daawit Girmaa fudhanne yoo ilaalle mana dhugaatii keessatti kan inni waraabame booqa fa'aa horachaa. Meeshaa kana akkamitti ilaaltu? Ani akka itti yaadu akka dhuunfaa koo taayitiin jechuudha. Faarfannaan kan inni faarfatamuu fi Kiristoosiif dhibba Kiristoosiif waaqayyoon kan faarfatamudha jechuudha. Akka itti amanu nama biraa yaadannoo qabaachuu danda'a. Ani akka itti amanutti Yesuusiif sirbitoonni jiru fakkeenyaaf lafa kan faarfatanii, dubara kan faarfatanii, biyya kan faarfatanii jiru jechuudha. Garuu ani akka yaada kiyyaatti faarfannaan kan faarfannaan adda addaa Kiristoosiif kan faarfatamu jechuudha. Kiristoos tokko Yesuus Kiristoosiif kan godhamu. Yeroo ammaa immoo faarfannaan faarfatamaa jiru hundumti keenya kan beeknu jechuudha. Dhaggeeffattoonni asirraa nu dhaggeeffatanis sirbaa wajjin wal makeera. Yeedaloonis. Amma Yesuus keessa ba'an iyyuu maqaa waaqayyoo gara keessaa hafuutti jedhanii ture. Oromiyaa faarsutti kaa'aniiru. Gara sanatti gara Oromiyaa jechuun konseptii faarfannaa sanaa Daawit Girmaan nan jaalladhaan akka nama tokko. Garuu konseptii faarfannaa sanaa gaafa dhaggeeffatu gaafa ilaalu gara siyaasa jechuun Oromiyaa leellisuutti kan nama geessu gaafa ta'edha. Kun nurraa akka yaada kootiitti kun ta'uu qabu. Sababiin isaa dhimma Oromiyaatiif aktivistoonni lafa jiru. Kobaatti. Lafa qabnaa jechuudha. Jawaar fa'aa lafa jiru. Artistoonni jiru. Waa'ee Oromiyaa kan sirban jechuudha. Nuyi garuu eega hin tajaajila hin faarsinu Kiristoos hin faarsinu jennee tokkoof tokko yeedaloo eenyuyyuu barreessuu danda'a. Eenyuyyuu deebii dhufee yeedaloo waan barbaadan barreessuu danda'a.
Garuu faarfannaa yeedaloo barreeffame faarfannaa ta'e. Faarfannaa tokko faarfannaa kan godhu giddu galeeffate Yesuus Kiristoos kan faarfatu faarfannaa jedhama afaan kanatti beekama. Meetoo akkamitti ilaalta sagan? Meetoo sagan akkamittiin ilaalta guutuu? Atis faarfataadha waan ta'eef akka faarfataa tokkootti. Jechuun amma Yesuus keessa ba'anii maqaa Waaqayyoo keessaa hafaadha kan inni deemaa jiru atis waamata argaa jirtudha. Akka sirbaattis itti fayyadamaa jiru. Ani kan yaadatti faarfannaan maqaa Waaqayyoo of keessaa hin qabnee fi Kiristoos giddu gala hin godhanne anaaf faarfannaan itti sirba. Muuziqaan isaa bareeduu danda'a. Yeedaloon isaa bareeduu danda'a. Akkaataan ijjisa isaa dubbisa isaa bareeduu danda'a. Garuu Kiristoosiin irratti xiyyeeffatu yoo ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo booroo hin godhatu yoo ta'e anaaf faarfannaa miti sirbaadha jechuudha. Sirbaa fi faarfannaa wanti gargar godhu inni guddaan afur Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo qabaachisaati. Sirba ittiin bashannanuu dandeenya. Ittiin waan garaagaraa gochuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf aarii keenya ittiin cabsachuu dandeenya. Maalii ta'uu dandeenya. Waan baay'ee jira waa'ee sirbaa. Faarfannaa garuu gaafa ilaallu faarfannaan kan namoota miira namootaa ittiin gammachiisnee kakaasu otoo hin taane kan Waaqayyoo dhiyaatan aarsaadha jechuudha. Amma immoo garuu faallaa isaa akkas dagantaa jiru. Amma garuu motivee bakka namoota kakaasuu yaada namootaatti argachuu isa kanarratti ittiin beekamuu irratti hojjechaa jiru malee waan kana yaada Waaqayyoo fuuldura yookaas immoo Waaqayyoo dhiyeessuudhaaf jedhanii namoota hojjetan hin argitu. Kana arguuf immoo wanti ragaa baay'ee guddaadha. Faarfannoota ammaa fi faarfannoota durii fudhadhu ilaali. Faarfannoota kana gidduu garaagarummaa cimaatu jira. Faarfannaan durii otoo faarfatamu wantoota hedduutu ta'a. Hidhaatu hiikamaa dhukkubsataan fayyaa namni gooftaa fudhata. Inni ammaa garuu inni gooftaa hin qabne achi keessa taa'ee warra waldaa kiristaanaa keessa jiraniif koomentii kenna. Yaada kennaa jechuudha. Namni machee biyya lafaa keessa taa'ee kiristaanotaaf yaadaa hin qabu jechuu kooti. Gin maal ta'a amma kanaatti otoo sirrate jedhamee haasa'amuunsaa qaanii guddaadha. Because gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee Wangeelaanis keessatti yoo fudhattes wangeelota gara biraa keessas yoo ilaalte ani ifa biyya lafaa ta'e. Ani ifa biyya lafaa jechuun biyyi lafaa kun dukkanadha jechuudha. Erga akkas jedhee keemmoo isin ifa biyya lafaa ta'e. Nun namootaaf kallattii hundumaa mataa ifa ta'uu otoo qabnu namoonni dukkana keessa jiraatan karaa yeroo itti agarsiisan qaanii guddaadha. Kanaaf faarfannaan amma danda'amu Waaqayyoof otoo ta'e gaarii ta'ee yaada akkanaan achi anaaf faarfannaa jedhamu xiqqoo shiifachuu danda'a jechuudha. Faarfannaa jechuun. Faarfannaa keessumaa nama dhugaa isaa dubbachuuf faarfannoota afaan Oromoo waggaa 3-4 as dhaggeeffachaa hin jiru. Sun dhugaa isaa dubbachuu jechuudha. Ammoo faarsaan ammayyaa baay'eetu bahaa jira. Ammayyaa'uun kuni tarii meeshaa qofa. Meeshaa qofa miti. Waan baay'eetti daddabalaniiru jechuun akka namni dhaggeeffatuuf haa ta'u, ittiin beekamuudhaaf haa ta'u, jechuun ikoonomiidhaaf isa ta'u hin beeku garuu baay'ee jijjiiramee isa duriirra. Kun rakkinni isaa baay'ee rakkina faarfataa duwwaadha si jedhu fakkeenyaaf ammayyaa'eera maalii ta'eera si jechuu kanarraa ittisa hojjenni kuni garuu rakkina faarfataa duwwaadha jedhu rakkina amantootaati. Akkamitti? Rakkina warra waldaa kiristaanaa bulchaniiti. Yeroo akkasii jiru macaafa qulqulluu maal jedha jedhanii faarfannaa sana taa'anii ilaaluun irra jiraate waldaan mucaashii guddiste ilaaluu qabdi xiyyeeffachuu qabdi. Ani amma fakkeenyaaf abbaan qaba abbaan koo eessa jirtaa maal hojjetaa jedhee na gaafata. Waldaan kiristaanaa mucaashii maalirra jirtaa waan kun gaariin goone sirreessi jechuun barbaachisaadha. Amma garuu jechuudha sa'aatii barbaaddetti yoo barbaadde waan barbaaddetti faarfachuu dandeessa. Eenyu si gaafachuu? Inni kun garuu baay'ee dogoggora guddaadha. Ammayyummaan kun eessa iyyuu koo because waan badu hojjechaa deemna waan ta'eedha. Waan badu yeroo isin jiru wanta irra deebiin jira. Fakkeenyaaf irra deebiin jira. Faarfannaan bara baraan kan jiraatu. Amma fakkeenyaaf faarfannaa Addisuu Waayimaa fudhadhu. Abbabaa Tamasgeen fudhadhu. Faarfannoota waggaa 14 waggaa 15 dura faarfatamaa ture. Har'ayyuu jireenya namaa ni ijaara faarfattoonni kun jechuudha. Jireenya namaa deebisanii ni ijaara faarfannaan sun jechuudha. Nama baay'ee raajeffatu Phaawulos Tageenyaa yoo fudhatte faarfannaan isaa bulee bakkee haaraa. Inni kun wanti adda godhu daariitti Waaqayyo irraa kan fedha. Faarfannichis namoota ni ilaallatu Waaqayyo ni ilaallata. So namoonni itti fayyadamu. Amma garuu faarfannaan ammaa kun immoo
Har'a yoo ba'e yuutuubii galtee ilaalta, warra televizyiinii irraa ilaalta, boru yaaddattu. Fayyina miti hundaa ergaan isaa yoo sirba wayya ergaa. Bilcheessi ergaa si keessa kaa'u sirbatu irra poointii gaarii qaba. Tuqaa gaarii qaba. Si keessa waa kaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf faarfannaan waan boodisaa kan akka ta'u itti qolfaachuu danda'a. Nama yaaddessa gara kamitti akka deemu. Duratti hojjetamu yoo ta'e fagoo miti waggaa lama sadii kan bittii babbaruu danda'a. Tole. Egaa akkuma beekamus yeroo ammaa kana waldaan bakkaa bakkatti kan inni banamaa jiru. Bakkaa bakkatti darbee immoo mana manatti deemaa jira. Irratti fakkaatama. Mee isa kana maal jechuu qabaanne? Ani isa kanarratti wantoota baay'ee dubbachuu danda'a. Garuu anayyuu baay'ee na dhibba beektaa wanti kun gaafa taa'ee yaadu amma mana shaayii ta'e bakka. Garuma asii kana. Egaa ijoollee yeroo baay'ee kottumee amma dabbaramu daa'imni jedhamnaaf amma jedhanitti gaa. Amma jedhanitti gaa maal ta'e beektaa nagada ittiin hojjechuuf ikoonoomii ittiin guddisuuf gaafa namni dhuunfaa tokko nagada godhesiilee tajaajilaan tokko amma gaafa xiqqoosee bakka gara jireenyitti cimtee bakka wanti biyya lafaa kun galuu fi dhimmaadha gara tajaajilaatti qabatee ittiin bakka jireenya fooyyeffachuuf ittiin firoomuuf waan hojjete natti fakkaata. Sababiin isaa immoo bakka biyyi keenya kun akkuma walii galaatti tajaajiltootas qabatee faarfattootas qabatee hiyyummaadha jedhamee hiyyummaatu odeeffama mootummaadhaa kaasee jechuudha. Sababa kanaatiin maal ta'e nagada ta'e bakka waldaan. Ani wanti naamuu barbaadu warroota akkasii faarfattoota ta'an tajaajiltoota warra waldaa dhaabaniis haa ta'u ittiin duroomuu barbaadu yoo ta'e haa hojjetan hojii biyya lafaa. Maqaa waaqayyootiin daldalu. Maqaa waaqayyootiin daldalu irra jira hojii baay'ee maal sirsaalitiin jira ni reekaan birrii nama. Isayyuu deemanii itti galmaa'uu hin danda'amu. Kan amma yoo birrii nan barbaade jechuun duroomuu nan barbaade bakka garuma isaatti galee yookaan nagaduu yookaan daldaluu waama ta'e tokko hojjechuun qaba malee maqaa waaqayyootiin waldaa akkas akkasii wantoota akkas akkasii hin barbaachisu jechuun kun maqaa waaqayyoo arrabsiisuu saba keenya arrabsiisuu akkuma amma guutuun dubbate saba keenyas xiqqoosee ani yaadanne laachuuf barbaadu bakka nama tokko dhufee waaqayyoo si eebbisa harka kee ol kaasi utaalii fudhadhu naan sabni keenya kana jaallata. Zallalee ma fudhata hamaaraa moo oolatu qilleensa kana hamaaraa moo oolatu jechuudha yaabala. Kanaaf lafa waldaa sirriitti sagalee waaqayyoo lallabamu deemtee ilaalcha irraa duwwaadha beekchi hin jiru. Garuu kun siidaa sooromta makiinaa bitta qulfii sitti kennama. Hin jiru achi kaattiidhaan qulfiin nutti kennama namni hin jedhamu wanti qulfiin nutti kennama. Hojjennee qulfii argina makiinaas malas hojjennee arganna jechuudha. Kanaaf saba keenyas kan naamu lafa waaqayyoon itti tokkoof tokko arguu danda'an yoo filatanii warroonni nagada ittiin hojjetan kun immoo yoo danda'ame utuu fooyyessanii dhugaadhaan wangeela isa dhugaa utuu lallabanii Kiristoos gaafa biyya lafaa keessa deemaa ture fayyisaa ture wangeela namoota karaarraa itti deebisaa ture namoota garaagaraa jechuudha. Kanaaf nus nagaduu yookaan immoo wantoota garaagaraa birrii argachuuf utuu hin taane tokkoof tokko Yesuus Kiristoos hin lallabne namoota gara sana illee hin jirre gara Yesuus Kiristoositti fiduu danda'u qaba. Mee guutuu kamitti ilaaltu isa kana? Waldoota hedduun baay'ee magaalattis ta'e baadiyyaatti pilaantii ta'aa jiru. Waldoonni hedduun baay'een isaanii kan isaan pilaantii ta'an garuu daandii dogoggoraa. Baay'een isaanii akkuma inni kaasee waan sababa garaagaraa qabaachuu danda'u. Akkaataa isaaniitti waldaa kiristaanaa kana pilaantii godhan jechuudha. Gaggeessitoota hojii walitti bu'uu, wal loluu. Fakkeenyaaf mindaan aadaa bali jedhu inni tokko yoo mindaa 3,000 nyaata ta'e hojjetaa walqixaa ta'e inni akka tokko immoo birrii 3,000 nyaata ta'e mindaan aadaa balaadha. Isaa booda abbaa qabeenyaa lamaan tokkoon barbaadata. Dhaqee matti raajee itti meebii karaa nama sanaa waan 2-3 raawwachuu danda'a raajummaa sanaan so jarris immoo nan kabaa qabu beektaa namni tokko baay'ee raajota akka buchullaa saree waa jala buusu beektaa amma saree kee nyaattee yookaan irraan fattu waan ta'eef waa jala buustu. Irraan fattu kaa saree kee maaliif yeroo turatu siifti. At least yoo hattuu yoo sirraa qabu dadhabde akkatti kaatee hattuu sana ofirraa dhawwitu illee haala siin dhiyeessuu dandeessa sagalee hiitee jechuudha.
namoonni tokko raajota kan qanasiisan jiru waa jala kan buusan jechuudha. Har'a yoo dhaqee galanii birrii godha kennuufi. Qarshiitti guyyoomsaa jira jechuudha. So dhaqee maal ta'a kun sammuu isaanii keessatti daayivert ta'aa deemu beektaa. Jireenya isaanii dhuunfataa waan deeman jechuudha. Nama tokko yoo kadhachuu barbaadan dursa waan isaa jedhan kaalkuleetii godhanii waa'ee birriitti. Waa'ee birriitti. Even nama lamaaf fakkeenyaaf nama lamaaf raajii tokkotti daawwataa. Atis hin daawwataa namni sirra caalu tokko immoo bilbilaaf yoo ta'e inni si dura dabalee isa hiyyeessa sana jedhu. Siin isa dureessi sun immoo boodarra dabalee yoo ta'e isa hiyyeessa sana isa jalqabaa isheen akka fedheeraani. Inni lammaffaa gaafatte dabalu isa dureessi sana naamni jennee isa hiyyeessa sana guyyoomsessa sana bira deemee dhaqee kadhatee fi galaan jechuudha. Innaa waldaan kiristaanaa akkaataa isaan itti ijaaramu baay'een isaanii baay'ee fokkisaa. Namoota hojii wal lolanii ba'anii dhaqanii ijaaru. Waldaan kiristaanaa hojii wal lolanii dhaqanii ijaaru. Nama tokkorraa qiimii qabu yoo ta'e yookaan gaggeessaa waldaarraa illee sanarraa kan ka'e dhaqanii ijaaru. Achittis immoo dhaloonni ni ijaaru. Dhaloonni badaa deema jechuudha. Achi galee waldaa wayii banaa poostera wayii hojjetaa akkasaa akkas godhaa. Maatii qabataa mataa. Mataa hojjetuu danda'u warri mataa hin qabne gaa jiru namoota tokko tokko. Baay'ee isaanii yeroo qabu mataa. Nimma jiraata. Isaan international church locally miti bisa. International. Even nama afaan lama sadii dubbanne tu waldaa internationally. International waldaa isaanii internationally dha. Garuu afaan tokkoon immoo waan uffatu. Yookaan afaan Oromoo yoo baay'ate immoo afaan Oromoo. Giduma maqaa waldichaa international. Kuni baay'ee hoolota waaqayyoon caasuudha. Ofiilee jireenya keessaa awwaa adeemta. Ba'aa adeemta jireenya keessaa. Ofii keessa saba waaqayyoon barkitee waaqayyoo namoota hin qabu miti. Namoonni waaqayyo isaan hin taasise waldaa kiristaanaa hundeessan jiru. Waaqayyo isaan gargaara. Warreen akkasii tokko namoonni gargaaruu fedhii hin qaban. Warra waliin dhooftu maali? Namoonni akkasii jiru waaqayyo kan isaan gargaaree laga baay'ee ce'anii har'a leenjii galee kan ijaara namoota maqaa isaanii dha'uun barbaade illee jiraachuu danda'u. Kanaafiyyuu haalonni baay'een isaa garuu baay'ee fokkisaadha. Otoo danda'ame amantooti namoota akkasii otoo qe'ee ofirraa ari'anii jedhee yaada. Baay'ee ammasumatti hin deebi'a. Yeroo baay'ee raajota sobduurraa of eeggadhaa jedhu. Raajota sobduu kun warra kamidhaa? Olii isaanii barbaadu seera. Baay'ee raajota sobduu waan amantoota sobduunis amantoota sobduu maka walitti qabu raajota sobduu jedhaman kanadha. Egaa raajota sobduurraa fakkeenyaaf raajota sobduu walitti qabdoota amantoota baay'ee waan ati gochuu qabdu tokko raajonni sobduuni warreen raajotuma amantootuma sirrii guyyoomsuu hin danda'u. Ga'umsa akkasii qabu isaaf keessa. Maaliif baay'ee haasa'u baay'ee nama amansiisu. Haala isaaniitti hojjetanii akkaataa nama guyyoomsuu danda'u. Kanaafiyyuu raajota sobduu qofaa jechuu hin dandeenye amantoota sobduu faarfattoota sobduu jiru. Callisanii kan jiraatan. Amanataa jechuun baay'ee anaaf akka kootti Kiristoosiin kan lalla'u, Kiristoosiin kan dhugaa'u malee nama jala deemee naafara kalee na waraana garaacha koona dhukkubu maaloo arrabmoo akkas. Akka jechuun waaqayyoo anarra sitti baay'eesti dhiyaataa akka jechuudha. Sakkeen deemu boru baqa. Ofii isaanii furanii sakkeen yeroo siin jiru fakkeenyaaf waaqayyo jira raajii asii jiru dhaabataa jechuudha. Ati Mooses jedhama. Ergaas ergattaa jechuudha. Raajii kanatti maxxaa raajii isii kadhataa. Waaqayyoon biraa siin gaane. Abbaa akkasii. Kun immoo macaafa qulqulluu irratti yoo ilaalle kakuu moofaa isaanii kan waan akkasii jiru. Yesuus Kiristoos gaafa du'e maggaarrajaan mana qulqullummaadhaa gubbaadhaan amma godaatti tarsa'ee jedhu suni namatu fuuldura waaqayyootti dhiyaate. Karaa hedduu karaa Yesuus. Yesuusitti dubbatachuu hin dandeessan isaanii. Amaanu'eeliin dhagee guutuu dhaga'u jechuudha. Siin dhagee anaan dhaga'u jechuudha. Nama kamittiyyuu karaa dhugaadhaan namatti himatu waaqayyoon dhaga'a. Raajota sobduu akkaataa nuti itti beekuu dandeenyu inni guddaan wangeela sirrii lallaban. Wangeelli sirrii yeroo isin jedhu hin ceeta, hin furdatta, akkas taata, makiinaa akkasii jedhu. Ila waata si lolaa namoonni akkasii kompiitii sobduudha. Waa yaaddus qabda yeroo baay'ee nama kamtu waa yaadu silumayyuu namni waa yaadu. Waa yaaddu qabdaa jedhu maraatoonuu yaadanii yaadu maaliif? Nama mana matee jirtu nama yaada.
Waa yaaddu qabdaa maal jiru. So wangeela dhukkubsataa lallabu. Yaada garaa isaanii lallabu. Fakkeenya Phaawulos Xiimotewos yeroo gorsu maal jedhanii isaan dubbii sagalee waaqayyoo sana gara yaada mataa isaaniitti hiikkatanii mammaaksa amantii duukaa bu'anii waan barsiisa isaan dubbata wajjin akka walii galatti yaada mataa isaaniitti hiikkatanii kan isaan lallabu. Maali wangeela namaan barsiisan. Taa'anii macaafni qulqulluun maal jedha jedhanii jalqabaa hanga dhumaatti taa'anii si barsiisu tokko intarestii qaban, fedhii qaban. Maaliif beektaa ofii isaanii hin baranne waan ta'eef fedhii qaban. Keessa isaanii jiru waan si barsiisan hin qaban. Innaa dhufeen walgalaa ergaa wayii tokko dubbifataa macaafaa kanaa keessa isaa ta'uu isaa. Ani ifa barbaadaa siif hartaa. Sitti dukkanaa yaada ifa foonota baay'isee. Otoo waa'ee jaalala Kiristoos namoota hin barsiisin, hin ciisaa nama barsiisu ulfaata. Maaliif beektaa? Tajaajiltoota barammaa kana inni guddaan maaliif beektaa? Waaqayyo sitti agarsiisa. Waaqayyo sitti agarsiisa yeroo isin jiru mana sitti agarsiisu malee, maateriyaala garaagaraa sitti agarsiisu malee, waldaa isaaniitti dinqiin hojjetamu inni raajii guddaa ta'u sitti agarsiisu malee, waaqayyo isa kanaan isa wajjin walii galii jiraatu gadi gara waaqayyotti simuudha. Amma kanatti ittuma silaamoo jirta. Boo'icha keessatti. Raajota sobduudhaan ittiin beektu wangeela sirrii lallabu. Amantoota sobdummoo kana ittiin beektu wangeela sirrii ta'anii barachuu hin danda'an. Wangeela sirrii ta'anii baratu. Boqonnaa isaan qabu hin dabbaraa'e. Amma fakkeenyaaf waldaa tokko dhaqee fudhatu Finfinnee magaalaa keessa waldaa hedduu nan beeka. Waldaa afaan Amaariffas haa ta'u waldaa afaan Oromoo. Dhaqee iddoo macaafni qulqulluun seeraan baratamu amantoota hin jiran. Namoonni baay'ee nama lakkoofsa muraasa. Iddoo raajiin jiru immoo bakkee iskiriinii televezyiinii godhanii fi achi taa'ee dhaggeeffatu. Ilaalli garaagarummaa gidduu jiru. Amantoonni sobduun taa'anii macaafa qulqulluu barachuu jaallatanii, raajonni sobduun immoo macaafa qulqulluu Kiristoosiin isa barsiisu, isa lallabu, isa dubbatu barsiisuu jaallatanii. Kana lamaan kanaan adda baafannaa jechuudha. Meeshaa sadarkaa waan xumuun dabaleeti. Dhimma raajota sobduu jedhamu kanarratti duwwaa miti namoonni baay'een isin dubbatu waa'ee raajota sobduu. Wangeela keessattis dubbatameera yeroo Iliyaasii raajota 470 fixe kan jedhu jechuudha. Raajonni sobduun har'a yoo jiraatan yoo isaanitti fakkaatu iyyuu inumatti dhufu. Jechuun warra Yesuusin sirriitti Yesuus Kiristoosin eeggatanii karaa sirriidhaan abboomamanii jechuudha. Isaaniif warra akkasiitti garuu amma itti dhufaa jira namoota baay'ee wargi achitti waldaa jalanii namoonni baay'ee waldaa kaasanii kaa'aa jiru. Gidduuma kanatti jechuudha waa baay'ee yoo ilaalte waldaan tokko achitti dhaabbatti ji'a lama booda haaleluyyaa minaan wantoota tokko namootatti kakaasanii dhiisanii bahu. Argite namooti baay'ee nama dargaggoota baay'ee yoo fudhatte jechuudha biyyuma keenya kana keessa sababa raajota sobduutti kan ta'u waldaa dhiisanii baay'ee. Borii torbanarraa kana goota akkas taata mana ijaarratan. Namni saabdiidhaan eegale. Inni fuufi wantichi. Eegaa akkas ta'e maamilli hojjeta waldaa keessaa namoonni baay'ee qabu. Ittiin daldaluu yookaan immoo qabeenya ittiin argachuuf yoo ta'e warri na ilaalanii hojjechuun warri nu dhaggeeffachaa jiranis daldala deemanii hojjeta. Daldala deemaa hojjeta. Maqaa waaqayyootiin sabas hin arrabsiisinaa waaqayyoonis hin arrabsiisinaa. Deemaatii daldala birriin hin argamu hojjenna namni hojjete hunduu kamiyyuu hin argamu. Maqaa waaqayyootiin daldaluu dura bakka deemanii sobanii argachuu hin jira. Amma dhaloota baay'eedha kan sobee qabeenya argachaa. Kanaaf nuun sobinaa waaqayyootiin sobsiisinaa deemaatii achii deemaa daldalaatii qabeenya argadhaa jechuun ni barbaada. Yaadni dhumaa isaan irratti qabu har'a isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu Yesuusiin dhufaa gatii keenya tokko tokkoon argana. Yoo gaarii goones yoo gadhee goones gatii keenya nama argana. Warri gadhee goone gadhee sanaa arganna jechuudha. Kanaaf ergaan qabu kanadha. Hayyee galatoomaa. Egaa hordoftoonni keenyas akkatti bu'aaraniif mee gidduutti faarsaa keessan irratti qoxoqqoon jedhame sirraa jalqabna. Ani faarsaan kiliippiin hojjenne kiliippii mana hojjetanii gara fuulduraatti qophiirra jira. Audio kan hojjette amma tokko namni dhageera ta'uu danda'a. Mi'eeffatee argee yaa maana kee ana keessaa tafee gargaarummaa kee. Mi'eeffatee argee yaa maana kee ana keessaa tafee gargaarummaa kee.
sin jaallati ati na jaallatte biyya lafaa keessa situu na waammate anaaf jettee gabuute ulfina kee dhiifte anaaf jettee gabuute kabaja kee dhiifte anaaf jettee gabuute ulfina kee dhiifte anaaf jettee gabuute kabaja kee dhiifte. Kilebiidhaan itti dhumna. Eebbifame waaqayyooti haa eebbisu. Mee faarfannaa guutuu si xiqqoosee faarsaa kee baate. Egaa faarfannaa namni hojjetee naannoo sadiidha toora. Kilipii hojjeteera akka waan hojjetan cimaa. Innis itti dhufaara kilipii hojjechuu rakkoo qabu. Yeroo sanii kilipii hojjetee badaa irratti hojjetee. Hojii jalqabaa kilipii waan jalqabde? Awwaaluu biyyoota muraasa duwwaa baasee ture saawwan kilipii hojjetee itti fufee faarfannaa kan biraa kan inni amma hojjechaa istuudiyoo irra qabu jira. Innis yeroo itti waaqayyo jedhee uummata bira hin gahaa jedhee yaada. Kanaaf kan faarfannaa jechuudha. Seegaa irra.